elan kesan argitanirtan jedhee yaada kunoo ishii tana jechuudha. Abbaa manaa isii kana daa'imni jidduu isaanii tana jechuudha. Isii maqaan Madiinaadha. Isa ammoo Booyii Baalee jedha. Maqaa isaa kan dhalootaan hin beeku. Ji'a 2 dura moo 3 dura natti fakkaate manumarraa gadi bahee bishaanuma dhugee irraa gabbaheetiin akkuma taasaatitti qabamee lubbuun isaa dabartee jechuudha. Mucaa jechuudha. Mucaa maqaa isaa hin beeku ani. Isiin tana jechuudha. Ammas ilmoo biraa garaa qabdi jechuudha. Isiniif galee waan qalbii nama cabsu. Ilmoo biraa garaa qabdi ammallee. Kana waan ta'eef maduu Booyii Baalee jettanii yoo sarchi gootan ni argitan. Leengadda TikTok irra teettee wallahi TikTok irra teettee isii hirqiffattee boottuun itti dhaqe. Hirqiffattee TikTok irra teessee boottu itti dhaqe jechuudha. Isin galee fooloo godheeni amshiir jedheeni jabaadhu jedheeni biraa bahe. Isiniif galaa miti kophummaan akka ittiin dhagayamne. Kophummaan akka ittiin dhagayamne dhaqaa dubbisaa. Buna biraa dhugaa dhaqaa dubbisaati mee ka'iiti buna nuu dhaabe jedhaati ka'iiti sosocho'i jedhaaniiti ka'iiti akkuma gaafa reeffasaa saanduqaan baadhattanii garanaa xurumbaa baabaan sun faati jechuudha. Gamaa gamanaa waliin lallabdanii hoo jettaniitiin lallabdanii saanduqa reeffa isa ittiin baadhattanii baaftan bituudhaaf wal caccabsitan san isiniif galaa miti. Wallaahi dhugaa isiniin jedha saanduqa reeffattiin awwaaltan baaftanii isa ittiin baadhattanii baatanii san bituudhaaf wal caccabsitan. Isa awwaaluudhaaf viidiyoo waraabuudhaaf wal caccabsitan san gaafa guyyaa 20 takkaa ji'a kana mootii tana bira dhaabadhaa bakka isin jirtutti. Bakka isin jirtu bira dhaabadhaa. Amshiir jedhaani. Ilmoo tokko garaa qabdi. Tokko harkaa qabdi. Guyyaan kun guyyaan adda isarra gahe kun guyyaan adda balbala isa dhadhaye kun boru balbala si dhadhaye dhufe ay taawwaqame hin beekamu wanni rabbii kana hin beekamu. Jaartii tan teetitu ilmoo waliin qobatti hafuun mala. Sii galee ilmaan tan teetitu iyyuu si'ii fi jaartii tan tee rabbi irraa fudhate ilmaan tan tee qobatti hafuun malti. Ilmaan tan tee qobatti hafuun malti. Abbaa manaa si irraa fudhate abbaan manaa kan keetiif ilmoon tan tee qobatti hafuun malti. Hin beekamu wanni rabbii. Rabbiin waa fiduuf hin beektu. Ollaa kan keetitti si haftaamii godhee ollaa kan kee bara kan bishaaniin bulu godha rabbiin. Wallaalee miti bara si guddifatee miti yookaan si dhalee miti rabbiin. Ollaa kan keetitti hiyyeessi oolaa bulaa jedha. Ati garuu haftaamii cirriiqataadha. Ollaa kan keetitti fayyaa dhabee osoo qabeenya ajaa'ibaa kana qabu haftaamii ajaa'ibaa cirriiqataan kun manni nyaataa nyaata tokko hin nyaatu jedhee aggatee dhooga. Midhaa homa dalagate kan ifaayyate kana nyaachuu hin danda'u. Gulukoosiidhaan kiiloodhaan itti qican. Gulukoo wannoodhaan tubboodhaan jechuudha. Kiiloodhaan herreegaan itti qican. Akkama dalagate kana kama laffa'e kana nyaachuu hin danda'u jechuudha. Ati garuu hiyyeessa fayyaa qabda ni dalagatta ni fiidda ni maal jetta qabeenya hin qabdu jechuudha. Rabbi akkana. Isinii galee kootu rabbiin jaahajaa isin bulchini malabbaa keetii jaahajaa na jedha nata luuxii. malabbaa keetii jaahajaa na jedha bare yaasee latee nata zift minal zift. Esa ruftee fuula na goote gara shoddee maalii gaatti raayidha. Cigaram. Kanaafuyyuu bira dhaabbadhaa. Warri Dubaay ammallee irraan deebiin isin himaa. Doolchee bakkannee qabdan akkuma asiin dura tikkeettii boolla fincaanii namni tokko jedhan. Gizee ol seenu akkanuma ol seena jedhan. Gizee gabbahu mana fincaanii seenee birrii kan faledhan. Gizee ol seenu fincaanii gizee gaddee birrii kan faledhan. Yoo diqqeessee fincaanii haga kan falu jira yoo guddisee fincaanii haga kan falu jira. Isinii galaa miti. Kanaaf mootii sana birallee dhaabadhaa. Ka filtarii kiyyaa sirrakkisi jeneennaati. Hadha filtariin qabdu filtariin qabu. Sirrakkisin ka filtarii kiyyaa. Gama birootiin ammoo gama birootiin ijoolleen teenna tabaalee seenama waaqoo guutuutiin dhaadadhaa. Ani namni tokko jimma keessaa rakkannaan jimmaan raggaxaan. Arsii keessaa rakkannaan arsii raggaxaan. Walloo keessaa rakkannaan walloo raggaxaan. Maaliif jennaan obboleessa kiyya maraataa kan ta'an keetii yoo ati hidhatte malee haati faata isiniitu maraataa jimma hidhachuu qabdi. Rakkataa jimma gargaaruu qabdi. Rakkataa walloo gargaaruu qabdi. Gaafa walloo gargaarteef ollaan iyyatu abbaan birmataa sanii haadha faata biratti haati faata gandan nu galchite jedha abbaan barbaadan zaqamaati. Ganda galchite jedha.
rakkataa ganda kan keeti ati bira dhaabbattee sagalee yoon taaneefi haati faatee dhuftee barreessi dhadhooftee mana kan kee keessa maaltu jira beeloftee moo dhudde mosiin jechuu hin danda'an rakkataa ganda keetiitiif situ masquula beelayaa ganda keetiif situ masquula si galee hayaat zagetti kote neeci cigaraa meeshaa dhuftee tammoo bis gizee maqaa waan tokko dubbatan osoo dubbii duubaa dura hin hubatin hudduun akkana sin godhatti siniif galaa miti rifeensatti illee istaayiliidhaan gabbaatee haadharaa'u wallaahi billaahi miidiyaa irratti ibsa kennuudhaaf akkana dhufe wallaahi billaahi dhugoo isiniin jedhaanin rakkataa ganda kan keetii bira dhaabbadhu jabeessi amshir jedhiin siif jira jedhiin maal rakkatte jedhiin dubbisi TikTok kanarra tol jetta yoo Ameerikaa jiraatte giiftii kennaarta Kanaadaa jiraatte giiftii kennaarta Awustiraaliyaa jiraatte giiftii kennaarta doolaara kanarratti giiftii kennaa jirta si galee miti doolaara 10 doolaara 5 doolaara 100 keessaan erge amshir jedhiin si galee munyayyoon tun inshallah rabbiin guyyaa isii wallaanini yookaan dhiyaattee taane yoo hin gaafanne ji'a meeqa keessa akka isiin jirtullee jechuudha kanaafuu hundi keessanuyyuu dubbisaanii amshir jedhaanii bira dhaabbadhaanii boruuf waa ol kaayadha boruuf sinii galee boruuf waa ol darbadha boruuf waa ol darbadha bira dhaabbadhaanii amshir jedhaanii warri Dubaay lukkuu gurraatti wal jala deemuu dhiisa summii walitti yaaduu dhiisa gufuu walitti yaaduu dhiisa amma dubbiin tiyya haati faatee hagana dubbatte boru miskiintitti adamaatti murtani warabbul kaba rabbiin natti ragaa qaama kiyya haa jijjiiru mootummaa welcome qaama kiyya rabbi haa jijjiiru assalaamu alaykum hin jenneen ammuyyattii tana assalaamu alaykum hin jenneen gastii irratti dubbiseetiin biraa boye amshir jabaadhu si gargaaran si bira jirra beeksisa siif hojjedha jedheeni viidiyoo isii gabbu'aatii kaan siif hojjedha jedhe riipoosti godhaa koppiliinki godhaati sheer godhaa fi warri biyya biroo jirtan qaamaan akkaawuntiinis ni jira warri qarqaaruu ni barbaaddan dawwaluu fi barbaaddan jettan jechuudha warri Dubaay ammoo gaafa guyyaa 21 ji'a kana biraa hin hafinaa bira dhaabbadha gaafa sargii jaartii tiyyaa hin dhufne anama maal godhuu dhaqa gaafa ekelee kennaa hin dhufne maal godhuu dhanna gaafa maaliyyoo akkasiyyoo hin dhufne maal godhuu dhanna gaafa akkasii hin dhufne inni gaafa duraa eessa ture du'atu jira jirutu jira gadi bahi jennee dadhabne akkas goona jennee dadhabne akkana taana jennee dadhabne guyyaan kun akka inni dhufu hin beeku obboleessa kiyya carqii kanaa miti hin laallanne gabbahee quxuriidhaan hin laallanne caammaa lukaatii miti hin laallanne du'atu dhaqee barriitti dhadhaye du'atu barriitti dhadhaye achirraatti gadi dhufte osoo kalaallattu taateeti akka silaa jaalattuuf yookaan silaa akka silaa osoo waan nama ka oolchaniiti namni haadha oolcha hin oolamu jechuudha guyyatu dhaqee barriitti dhadhaye warri eenyu naan jedhaa jirteen mucayyoo tana jechuudha kono mucayyoo tana abbaan manaa ishii kana jechuudha ilmoon jidduu isaanii kunoo tana tabiraa garaa qabdi ji'a 2 dura jechuudha Dubaayin keessatti manumarraa gadi bahee boo'ee baalee jettanii sarchi gootanii ilaaluu ni dandeettanii manumarraa gadi bahee dhibee takka malee qufaa takka malee waan takka malee jechuudha akkuma tasaatitti qabamee amriirraa ta'e jechuudha siniif galaa miti amma kanaafuyyuu wanni amma dubbataa jiruuf maali gaafa ji'a kana gaafa guyyaa 20 takka asirratti mul'atu natti fakkaata gaafa ji'a kana gaafa guyyaa ji'a 8ffaa gaafa guyyaa 20 takka eebba kaafteeriyaa qabdi anqarbii isaa dhaqaa sadda saayidhaan jiru ji'a kana gaafa guyyaa 21 eebba kaafteeriyaa qabdi paarkii diinshoo alpaarkii diinshoo jedhanatti fakkaata eebba kaafteeriyaa qabdi ilmoo guddifata barbaatti guyyaa san biraan hafinaa isiniin jechuu jira guyyaa san biraan hafinaa isiniin jechuu jira wanni waa'ee si kaaseef jechuu guyyaa san hundi keessanuu responsibility isinirraa barbaachisu fudhaa bira dhaabbadhaa tokkoffaa ilmoo garaa qabdi wallaan waan ilmoo garaa qabdu iyyuun seene ilmoo garaa qabdi sinigalee irraa hin hafinaa bira dhaabbadhaa namni nan argu jettanii wannan jedhina viidiyoo hojjedhaa fi isinillee warroonni jala kana jirtan viidiyoo hojjedhaa fi
Homa jaarsa keessan biraa ijaazaan deemtan birrii kuma sadii qabdaame yookaan kuma lama qabdaame ijaazaa deemuudhaaf qophii irra jirtaa miti achumarraa birrii 100 dhaqii kenniifi amshir jedhi. Gizee isin kaaffee banattee jettellee bira dhaqiiti yoo bakka sin ta'amnellee nyaadhu jabaadhu maduutiyya jedhiiti birrii kanfaliifi biraa bahi. Singalee dhaqiiti bunarraa dhugii dhaqiiti waa irraa nyaadhu bira seeniiti amshir jedhiini bakka ladda dhadhaabadhuuti siniif galaa miti irraa nyaadhaa irraa dhugaati amshir jedhaa. Chiki kan ke qabadhu dhaqi jaalallee kan ke fikiranyaa ke abbaa manaa kan ke qabadhu dhaqi maal barbaadda mee maal jedhiti mee kana nu ajaji jedhi nyaadhu kanfaliifi biraa deemi. Sinigalee bira dhaabbadhaani sappoortii godhaani bakka jirtan irraa dubbii yatiima gargaaruuti. Dubbii yatiima bira dhaabbachuu jechuun ijoollee lamatan abbaan qabne bira dhaabbachuuti. Tuun garaa jirti amma keessattuu jechuudha sa'aatii ulfaa kan hin jiraamiti silaayyuu dhiirri amma maaltu jira beeriteen baangaalii heerumtee hindii heerumtee akkas godhee akkana ta'e ammallee jechuudha sootana sa'aan jiddu sheexaniin akka beeriteenna hindii heerumtanii jinnii heerumtanii insii heerumtanii gaafa heerumtanii waliin jiraattan axxaxxamtan darbe dhuftanii hin himatina haasawanuu nuuma soodha jette jedhan dhuftanii itti heerumee akkana na godhee hindii heerumtee mi habibti eenyu si harifatuuf baangaalii heerumtee miti eenyu si harifatuuf heerumtee axxaxxamte dhuftee hin himatin masoo qabna dhiirri kenna nuuma soodha wallahi billahi nuuma soodha. Mee gizee asibi gizee ati fuula boottii gootee dhuftee akkana na godhee akkanatti maal ta'e akkana ta'e oromooti yana bira dhaabadhaa ni rakkadhee ni maal ta'e obboleettiti haga hafuurri kun kan ol dhufuufi kan gadi dhufu kun addaasicitutti harka kennattee hin kadhatin baqa ijjin daasici hin kennatin harka hanga hafuurri kan kee kun addaasicituuf ol sicitutti. Malte ada innante wallahi mira keessa galee ani malte fulina jijjiirame ada silki dullatti takka live seen astaghfirullah qoya malte eeti nadda ni video yarge wallahi tana hasawu hin dhufne video hojjechuu dhufe malte eeti ni fulina jijjiirame ada silki dullatti takka live seen qoya asira isin jijjiira astaghfirullah ya uzu billahi minash shaitanir rajim. يا ربي أنا لا فسأتي ميران تانا كيسا نباس أزري مالتا جدانين مالتا والله بالله مالتا ما فول نبوكو خير هذا أزري عايزين جيرا قويا استغفر الله ما صونا ما كناني اللي صار منان جدي كناني اللي صار ما من تصير راجع جيرا ميري دينا مين كمان كان كوكنا دابتاني ربي يدا كوان نقطرتني تكون نقطرتني دي برضو بيني نرجني thank you zamicho lubbo eddu bareedda lubbo harda temna asasatiniiti video ani amma hojjadhee dhufe san jechuudha hundi keessanuu you repost gabbatte bare gabbadhe wallahi video nama hojjadhee dhufe san jechuudha hundi keessanuu you repost copy link godha onne nama cabsu inshallah hunda keenna yoo rabbiin waan nu jaalannu nummidini waan nu hawwinu nummidini waan nuti qalbii irraa feenuuni nummidini video san jechuudha yoo dandeettaniitiin jettan hundi keessanuu yoo like copy link share godhaati amana rabbi isinitti haa ta'u kan dhiiraallee kan dhalaallee isinin jedha rabbi waan isin jaalattan isinirraan fudhatin waan isin jaalattan kanaafu video san hundi keessanuu dirqama bayaa dhaqaatii like godhaati ammas darbe share godha repost godha video san amana rabbi isinitti haa ta'u isinin jedha taani ammoo jechuudha dhaamsi kan koo jechuudha hundi keessanuu gabboo alaala video san dhaamsi kiyya warra Dubaahii ilaallata jechuudha warra Dubaahii lukkuu gurraatti wal jalaan deemtan dhiisa lukkuu gurraatti wal jalaan deemtan summii wal jalaan deemtan haasida wal jalaan deemtan isinii galee wal jalaan deemtan dhiisa cubbuu wal jalaan deemtan dhiisa zulmii wal jalaan deemtan dhiisa waliin guddadhaa wal jajjabeessaa wal bira dhaabbadhaa
Akkuma duritti wal guddisaa turtan sanitti akkuma duritti wal jabeessaa turtan sanitti follow inshallah challenge ni seenna hundi keessanuu share godha challenge ni seenna hagasitti taap fi copy link godha gara challenge ti seenna jechuudha. Kanaafuu yoo jechuudha gaafa ji'a kana guyyaa 20 takka hundi keessanuu osoo fayyisaa furiidhaa Dubaahii dhufee diddibattanii dhidhiqattanii mimmiicattanii baatan. Osoo Ando Alam Gosa Dubaahii dhufee mimmiicattanii dhidhiqattanii tan dabbaa qabdu dabbaa ofiisan babbareechifattee uffata duballat godhu qabdee tan dabbaa hin qabne kaartoonatti kaayattee ta kaartoona sanuuyyuu hin qabne jechuudha bitachuu hin dandeenye tama dabbaa qabdu jalatti irkattee hiriyyama dabbaa qabdu jala irkattee manarraa baati. Kanaaf ji'a kana gaafa guyyaa 20 takka obboleettiin teessan tan abbaan manaa ishiidhaa dheengadda gabbahee midhuulimsuu takkatti saaroo koo lubbuu midhuulimsuu takkatti abbaan manaa isii jechuudha. Midhuulimsuu takkatti haxxishoo takkatti jechuudha. Fuula rabbii irraa deeme isin eeddi waamicha isinii gooteerti isin eeguutti jirti. Isinii galee saariyyee mee hadha surprise na godhi du'aa isii godhate surprise na godhi. Sinigala miti dhagaartani warri Dubaayin keessa jirtan. Mucayyoon tun nu biran dhaabanne mucayyoon tun nu biran dhufne mucayyaa sargii kennan dhufne takkaa booya kennan dhufne takkaa maalii kennan dhufne takkaa akkas kenna hin dhufne dhaamiti. Sinigale dubbiin dubbatii bira dhaabbachuuti. Ilmoo tokko garaa qabdi rabbiin inshallah siree isii malee homaa isiin dhagahini. Ilmoo tokko garaa qabdi. Takka ammoo mucattii diqqoo daa'ima diqqoo intalaa bareedduu burtukaana tana lafaa qabdi. Waan biraa isiniin jedhu guyyaan sun guyyaan isa qabe sun dhukkubsatee miti kan irraa armii ta'e. Mucayyoo tana namni hin beekne hin jirtanii mee birra jala dubicha na jala oolu bar. Yoom kuftii kana eeguun meeqan na jala jira. Qoyaa asirra isin deebisaa. Injiru live sene ada fuulli akka tokko natai maal ta'e jedhee bar ufumarra dhaabadhee ololaa jira bar ufumarra dhaabadhee dhadhu jira silkii gisee koyeet injiru live sene maaluma ta'e maal ta'e jedha adaani zim jedheetuma ittiin sene qoyaa emergency dha laazim haasa'uu qaba.